ijoollee sana gadhiisan jiru. Tumamu miti hafannisa manoo anaayoodhaan namararanii tokkoffaa hin boossi hirkite daa'ima waggaa lama managgatee dhufee amma alla dhibe namni daa'ima qabu daa'ima isaaf jecha yuukeeriin dalaguure ani hin gadduufam ganaa waan haaraa tolbaa jira. Sudaan irraa hojjechiisanii ka fidaa jiran qoricha akkasii kan dhirsa ittiin jaanjessan kan niitii ittiin jaanjessan kan nama ittiin jaanjessanii duniyaa ittiin argatan kan nama hojjetu Suudaanitti hojjetama. Sudaan irraa as gala kan as fidummoo eenyudhaan namuma keenyadha. Abashaa nama keenya ijoolleen sun lamaan maal jechaa jiranii nu arfanuu wali hin beeknu nu kan walitti nu fide duniyaadha maallaqa guddaan nu kaffalame mucattii kana yookiin nuuf miila ishii nu laaseshaa yookiin afaan akkan dubbanne nuuf godha yookiin immoo ajjeesaa dhabama godhaadha ana jechuudha. Maaliif yoo jettanii ishiitu hojii keenya nu dhowwaa jira. Ishii tolii gaddeemee waa arge basaasaa jira ana ka basaastuun jechuudha. Isaanuu basaastuun jedhamne ani immoo dhugaa irratti dhugaa koo yoo qabadhan malee aga eessaattu isaan biraa hin hafu namticha imatti qarataa'ee malee isaan biraa nafu maaliifuu isaan tunatu qan hin tuqne dhiisa gadhaabbadha gara rabbii keessanii deebi'a duniyaan kun faayidaa hin qabdu jedhee an waan nama gorseef kun baddu na godhee jira. Ijoolleen hedduu naaf dhiphattanii yaa waan akkas godhi yaa waan asin bainaan jettan wallaahi akkana garaa kiyya kana bakka laphee kiyya keessa jirtan hedduu galatooma wallaahi. Ani immoo gaa akkuma isiniin jedhe waadaa isiniif galee jira. Yoo rabbiin jedhe waan gaarii waan dhugaa jirtu nin baasisa jedhee abdii guddaa qaba. Afaaniin hin dhaadadhu dhugaadhaan gochaan sin agarsiisa jechuudha. Waan takka harkarraa qabatan jiru ijoollittiin akkuma isiniin jedhe namtichi lubbuu kiyya baha malee akka ijoollee lamaan sana fiddanitti isin hin dhiisu jedhe akkana halkanii guyyaa isaan tumsiisaa jira. Doorsisaanii irra jira waa hedduu gochaa jira jechuudha. Assalaamu alaykum ashama akka fuunii kabajamtoota hordoftoota waan koshoo jirra jirtu bakka jirtanitti nageenya isin qaqqabu jecha waan kun egaa waan haaraan isinii dhuftee jirti jechuudha. Inshaallah biiznillah waan tundu akkanan yaadesnaaf ta'a rabbis naaf qajeelcha jedhee abdii guddaa qaba. Namni kun egaa koomantii namaaf barreessuun illee waa xiqqaa miti nama jajjabeessuudha nama hordofutu waan nama barreessa ijoolleen tokko immoo waan koo bakka kee buunee nullee laayikii tuqaa jirra namoota si hordofan namoota si kabajan hundaaf laayik godhi laayikii tuqiinaan jettanis ni jirtanii. Wallahi laayikii qofaa miti aga danda'u ka hundanumaan dubbisaa takkallee nan bisu jechuudha ni koomantii. Maaliif iyyuu namoonni keenya agartanii oguu jalqabarraa kaanu waama xiqqoorraa kaana isa booda immoo ol guddataa beekamtii argachaa feemasii ta'a oguu deemnu fasaamiillee kan ta'an ni jiru jechuudha. Feemasummaarraa gara fasaamiitti kan jijjiiramanii jechuudha. Kun maal jechuu yottanii ijoollee YouTube xixiqqoolee qabdantu warra gurguddaa kana asiin ga'e kiyyallee agas mara guddaa ta'uu baat anaaf waan guddaadha isintu guddisee asiin nagahee jechuudha. Hedduu galatooma jechuu barbaada. Ammallee kanaa ol akkana guddistan abdii guddaan isinirraa qabaa jechuudha. Warreen maatiin taane maatiinaaf ta'a na jajjabeessaa laayiknaaf godha. Viidiyoon yeroo darbe gadhiise sanarratti hundallee quba qabdanii isiniifis himee jira. Sagalee namtichaallee isin dhageessisee jira. Egaa akkuma isiniin jedhe waan isinnaan jettan dhaga'uun dirqama kiyya. Waan naaf ta'u jettu malee waan naaf hin taane hin jettanii jechuudha. Sagalee namtichaa ol hin baasin yaa waan koo rakkoo biraa fiduu danda'a naan jettanii dhugaa keessanii ani immoo sagalee sanallee ol baasuu barbaadee osoo hin ta'in dhugaa kiyya isinis dhagahuu qabdu. Ani maal akka ta'es na hubatu qabdu namoota kaan irraa mush viidiyoo qofaan akka waan koo hubattan barbaadeen malee ani aga danda'utti egaa rabbuman nama beeka waa hundaafu waan keerii dalaguu barbaada waan badaa dalaguun barbaadu immoo namni immoo ani gaa dhibba qulqulluudha jechuun danda'u osoon qulqulluu ta'ee uumame of cinatti nama na gargaaruun fedhu asinis nama na gargaaruun fedhu ofuma danda'ee jiraadha jechaadha. Garuu immoo waan hir'ina qabuuf isinis nama daaltanii anillee sin madaala jechuudha gabaabumatti. Egaa waan ijoollee arfan sanaa hedduu nama dhibaa jechuudha. Akkuma isiniin jedhee rabbitu na baase malee isaan waan guddaaf dhufanii ammallee ijoolleen lamaan sun hin baane jechuudha. Kabadan suni hedduu garafamanii hedduu dararamaa jiran jechuudha. Dubartoota ta'anii namni isaan dhiisu takka hin jiru jechuudha. Maaliif iyyuu isaantu kabajaa ofirraa fuudhee nama dalagatee jiraatu nama
isaan hin geenye maallaqa jecha ana nama isaanii nama afaan tokko dubbannu na balleessuuf dhufanii jechuudha. Maaliifuu maallaquma sanaa nyaatanii riikordirraa gochaa nu waan akkasiin hojjennu jedhanii osoo suutaan poolisatti himanii yookiin nutti himanii wal gargaarree warra kana dhabamsiisuu ni dandeenya ture. Egaa namni keenya maallaqa yeroof jedhee nama lubbuu nama balleessuuf deemudha. Nama hamaa walirratti yaadu waan rabbiin nu godheef ani hin beeku. Namni keenya hedduu nama ajaa'iba warri magaalaa kana jechuudha. Warri keenya egaa akka nu guddisanitti nama karaarra deemuuf waan argan laatanii obaasanii ofirraa gaggeessu malee summiidhaan musammamatti godhanii nama ajjeesanis nama siiritti godhan nuun agarre. Kan ani akka ofii kiyyatti akkanitti guddadhetti nama kamuu akkan kabajee nama kamuu waan qabuun gargaaree akka waliin jiraadhutti malee akka magaalaa kanaatti miti jechuudha. Sanas ta'e kanas ijoollittiin akkuma isiniin jedhe namtichi lubbuu kiyya baha malee aga ijoollee lamaan sana fiddanitti isin dhiisu jedhee akkana halkanii guyyaa isaan tumsiisaa jira. Doorsisaanii irra jira waa hedduu gochaa jira jechuudha. Yemaniin suni dhiifama naaf godhaa komantii tokko ogguun laalu yemaniinuu walaa saaxilanii maaliif biyya isaanii irratti waan akkasii hojjetu jettanii jirtan ijoolleen baay'een yemanii miti kan kana hojjetaa jiru. Amma dubbiin ganaa waan haaraa tolbaa jira. Sudaan irraa hojjechiisanii ka fidaa jiran qoricha akkasii kan dhirsa ittiin jaanjessan kan niitii ittiin jaanjessan kan nama ittiin jaanjessanii duniyaa ittiin argatan kan nama hojjetu Suudaanitti hojjetama. Suudaan irraa as gala. Kan as fidummoo eenyudhaan namuma keenyadha. Abashaa nama keenya. Sanyii Arabaa keessas sanyii Oromoo keessas sanyii nama kamii keessayyuummoo waan akkasiinuma jirti. Hisdiin hasaduun yaa'anii siirii dalaguun waan akkasiinuma jira. Sanyii nama kamii keessayyuu garuummoo ani biyya Arabaa biraas deemeen beeku. Akkan odeeffannoo namarraa dhaga'utti biyyi biraa yaani waan akkasii ni daddalagan jedhan Araboonni. As keessas jiraatu ni malu. Ani garuu waan akkasii na qunnamee sin beeku dhaga'ee sin beeku. Dhuguma dubbachuudhaaf imaana qabdi. Warra Yemen kana jechuun warri keessa jiru hin beeka. Rabbiif jiraatan malee duniyaan isaanii hundi badee jira. Lolaanii waan hundi isaanii babbadee jira jechuudha. Maallaqa haga fedhe namni yoo kenneef haga feetan yoo isaan cina dhaabbattan waan xiqqoo galateeffatu. Rabbi isaanii keenya namni hedduu soo qabu dhufkatee rabbiin galateeffannu rabbillee kanaaf duniyaa nu dhoowwatee laata jedha. Isaan waan xiqqoo yoo argatan alhamdulillah rabbil alamin jedhu bakka. Maaliifuu rabbi isaanii galateeffatu. Araba biyya kanaa kanaan beeka siniin jechuu barbaade keenyumatu wal balleessa keenyuma dubbii balleessaa jira jechuudha. Ijoolleen sun lamaan maal jechaa jiranii nu arfanuu wali hin beeknu nu kan walitti nu fide duniyaadha maallaqa guddaan nu kaffalame mucattii kana yookiin nuuf miila ishii nu laaseshaa yookiin afaan akkan dubbanne nuuf godha yookiin immoo ajjeesaa dhabama godhaadha ana jechuudha. Maaliif yoo jettanii ishiitu hojii keenya nu dhoowwaa jira. Ishiitu olii gad deemee waa arge basaasaa jira. Ana ka basaastuun jechuudha. Isaanuu basaastuun jedhamne. Animmoo dhugaa irratti dhugaa koo yoo qabadhan mallee aga eessaattu isaan biraa hin hafu. Namticha imatti qara taa'ee malee isaan biraa nafu. Maaliifuu isaan tunatu qan hin tuqneen dhiisa gad dhaabbadha gara rabbii keessanii deebi'a duniyaan kunuu faayidaa hin qabdu jedhee an waan nama gorseef kun badduu na godhee jira jechuudha. Ammallee akkuma isiniin jedhe nuti walumaan beeknu jette beerri jechaadha. Beerri arfanu nu waliin beekne kaffaltiin nuuf kaffalame fuuluma keenya kana addaan waliin beeknu. Ijoolleen sunu ebeluu taatee as taatee eessa taatee nuti hin beeknu. Oromoo ta'uu keenya wal beekna malee maaliif akka walitti dhufne hin beeknu. Kan nu isin ergee eenyu yoo jenne kan isaan himani yoon isinitti hime isinuu na taajjabdu ebeluun nu ergee jedhu. Abbaan sun garuu in erga jedhee hin fudhadhan kan isaan naan jedhan kan namtichaan jedhan jechuudha. Sagaleen hin jira WhatsAppidha. Kana garuu ol baasuun barbaadu maaliifiyyuu ejjennoo mataa kiyyaan suuta adda baafachuu barbaada jechuudha. Ebeluudha jedhee amma yoon ol baasee abbaan sun yookiin akka isaanuu jedhan dhuguma isaatti natti ergita. Akkuma isiniin jedhe gaa ebeluudha yoo as baase abbaan sun na jala deemfuus danda'a. Ani gaa gowwaa miti. Sammuu kiyya fayyadamuu qaba. Waan godhu tokko immoo mush social media irratti suuteedhee harka lafa jalaan abbaa sana qoradhee irra qaqqabuu barbaada jechuudha malee yoon isiniif hime
yoon sagalee sin dhageessise omaa jechuu miti jechuudha. Garuu immoo akka namoota tokko iccitii kiyya baasee social media irra yoon afee jechuudha. Waan inni yaade kun na jalaa badaa jechuudha. Akkuma isiniin jedhegaa waan isaan godhan garuu rabbiin haa beeku. Ana mallee biraa afaan jiru dhugaa. Du'eetan dachii kana seena malee warra akkas na goote kana biraa afaan jiru. Maali yoo jettan aniin kun illee yoon dhabame namoota boru guddatan ijoollee boru guddataniif warra akkasii kun guddina hin kennaniif. Kanaafiyyuu yoon ani waa ta'e illee namni jiru nagaan akka jiraatu buqqisee baasuu qaba jechuudha. Dirqama kiyya kun maaliifiyyuu eenyutu eenyu irratti taphata? Eenyutu eenyu irratti taphatame billaalee kun akkamitti harka keessan kana yoo sin dhukkubsate kanatu waa mafteetti argama malee kuni inciramu mitiire nama keessan jechuun akkasidha. Anaaf namni kiyya akkasidha. Nama keenya afaan tokko dubbanuu miti nama ambaayyuu miidhina dhugaa rabbii isinitti hima. Nama ambaayyuu miidhina irrumaa goraa yoo dandeessan. Wallaahi namni nama hasadu yeroo hunda waan numti tokkoon qajeeltuuf addunyaan yoommoo fataa jettanii nama kana keeriidhaan waa hundaan itti dhiyaatan rabbiin riskii hin jirre isiniif kenna. Wallaahi bifa nagaa baattanii deemtu. Namni tonkolii hisdii godhu biddeen hin taatuuf ilmoon taatuuf duniyaan taatuuf rabbiin yoo qabatan garuu yeroo hunda mo'ataa taatu. Kanaafiyyuu ani alhamdulillah wallaahi warrin bira dalaganii haadha abbaa kiyya jechuudha. Maaliifiyyuu ofii kiyya ani waan isaan na ajajan hin ajajama. Waan isaan naan jedhan tole jedha. Mataatti hin baadhu. Mana namaati jedhee natti sin dhaga'amu. Alhamdulillah harki miilli fayyaadha miti hojjedhee jijjiiramuuf dhufe. Kanaafiyyuu ani waan badan na qunnameen beeku biyya kana keessatti jechuudha. Indahum nama kiyyatu hedduu na miidhaa turani. Viidiyoo waggaa 3 dura sin hojjedheera argitanii hin argineen beeku malee mana tokko keessa soo dalagnu Oromuma keenyatu nu miidhaa bahee alhamdulillah garuu namni sun na miidhee ofii amma iddoon jiru hin beeka. Aniin kun immoo eessa jira alhamdulillah rabbil alamin. Wallaahi ani yoomiyyuu faallaan dalagu waan gaarii dalagu yaada. Egaa akkuma isiniin jedhee ijoolleen hedduun anaaf dhiphattanii yaa waan koo akkas godhi yaa waan koo asiin baay'inaan jettan wallaahi akkana garaa kiyya kana bakka laphee kiyya keessa jirtani hedduu galatooma wallaahi. Ani immoo akkuma isiniin jedhe waadaa isiniif galee jira. Yoo rabbiin jedhe waan gaarii waan dhugaa jirtu nin baasisa jedhee abdii guddaa qaba. Afaaniin hin dhaadadhu dhugaadhaan gochaan sin agarsiisa jechuudha. Waan takka harkarraa qabataan jiru nama sana immoo yoo dhugaadhaan warri isaan naan jedhan kun nama kana natti yaadu jedhee yaadu garuu kan namni nama fira jettaniitti dhiyaattan faana walitti sin oofuuf waan hin godhin hin jiru. Ani waan namni jedhes amanee tarkaanfiin fudhadhu garuu immoo karaa mataa kiyya irra ga'uuf ni yaala jechuudha. Kanas ta'ee sana kanumaaf samuuna kana isin jalaa callise malee waan biraa fi miti. Ijoollee yaaddoftanii dhiphattanii viidiyoo kee eegaa jira waan kunaan jettan jira hedduu galatooma. Aga danda'u gaanii wallaahi hiraara magaalaa kana keessaa sin baasee fataa zanaa sin gochuuf yaalaa jira. Viidiyoo shoortii ani gadhiisu ilaalaa jirtanii ijoolleen hedduun bakka baay'ee nutti toltanaan jettanii isinillee natti toltuu baay'een sin jaaladha baay'een sin kabaja. Inshallah biiznillah beera kanarra rabbiin akka naa aansu akkuma yeroo mara du'aayin haguutan ammallee du'aayin keessan na biraa hin hafiinii isiniin jechuu barbaada. Har'aafishuma kana isiniif qabadhee dhufe sagaleewwan hedduu jira. Sagalee sana immoo asirra baasuun barbaadu waan jiru inshallah isiniif dhiyeessa ijoollee sanaan gadhiisan jiru. Tumamuun miti hafannisa mana anaa yoo dhannan mararanii tokkoffaa hin boossi hirkitee daa'ima kiyya daa'ima waggaa 2 managgatee dhufee amma alla dhibe namni daa'ima qabu daa'ima isaaf jecha yuukeeriin dalaguure ani hin gadduufam. Isinis du'aa godha akkuma isiniin jedhee ijoolleen ispoonsara naa ta'uu dandeessanis na fudhaa jennaan na diddanii hin fudhattee garbittiidha jettaniitu ta'e hin beekne nan fudhadhaa lakkii homaa miti isiniin jechuu barbaada. Galatoomaa jiraadhaa yoon balleessine of kalcha. Egaa viidiyoo biraan aga walitti deebinutti turtii gaarii.